Haransi ilaala sin jaaladha sin je'ee waadaa kee hin cabsu. Wahee jaalala namuuga waan ifii jaalala. Ergaa jaalalaa yookaan waraqaa jaalalaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maraggaa salaamtaan teenya isin haa geessu jecha har'a ammoo har'aas sagantaa ajaa'ibaa akkuma duraan nutti beeytanitti sagantaa torbaanirraa guyyaa takka isiniif galakkisne jenne san qabannee dhiyaanne sagantaa maal jetti ergaa jaalalaa yookaan waraqaa jaalalaa isiniif qara'uudhaaf namoonni hedduun eegaa viidiyoo kana maxxansuu eegalarraa jalqabnee namoonni hedduun nu jala hiriiranii liinkii yookaan maqaa isaanii yookaan yaada isaanii hafuura nu baafatanii jiran nutis hafuura san isin biraan ga'uudhaaf ammoo yaadni nama tokkoof haa deemu shakhsii takkaaf yookaan nama takkaaf yookaan intala takkaaf yookaan gurbaa takkaaf laakiin ammoo caam hundi keenya hundi qabna koo kaasan akka daawwitii takka if keessa laaltan barbaanneeti waan biraatii miti akka waan kana if keessatti ilaaltanii wanni tun nutis hayyee quuqaa makiyya arra stuudiyoon dagaashee hundarraa haasa'uu jira akka ittan barbaanneeti. Kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya haasa'uu isinitti dheeressuun sagantaa bal'oo xalayaa jaalalaa qabannee dhufne. Akkuma duraan quba qabdanitti torbaan dabree sagantaan isinii galakkisne waraqaa lamaa sadiillee taatu arra babal'isnee kan isin gammachiisu. Isinillee itti bohaartan deebitanii quuqaa teessan achi keessatti agartan qabannee. Sanumaafuu kun akkuma agartanitti guyyuu isniinuu torbaanitti isinii galakkifna wahee jaalala namuuga waan ifii jaalatu asirratti himatee haadha abbaa obboleeyyan hiriyoota warri jaalallee qabdan akkasumatti akka nutti ergitanii inshaallah ergaa isin nutti ergitan bikkaan inshaallah takkanaati kun har'aan tana istiidiyoo dagaashoo irratti dhiyaannee jirra. Kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma Bilqiisaan Soofiyaan jette kanaafuu inshaallah daawwattootaa fi hordoftoota keenya har'a sagantaa hedduu namatti toltu keessaafuu waraqaa jaalalaa isinillee tuutuu qabannee dhufne Najmaan asumaan haanuuf qaraatu ammoo ibseetanii fiigaan dhufina. Namni tokko ibsa. Maaliif anarraa dubbatte jeetu wallaahi agartanii Najmaa san وما هي هازوت ولا جلالتي أتبرر يا كاسين بان أمور اللي جلنا يولفت أهلا وسهلا كم تتنجمع أهلا وسهلا نقاشوا في بالكيساتو بنجماتو بنجرة كوبي تسنو تي أسرتي أرقمني حالة بريدة دان حالة شافتانا مجون حالة قلبي في أني في وحندنا مفهوم كوبي سوداف كوبي دا إسنيلين نتي أرقشو هند دبنا دا لكو سخي نزلت إسني برسنا نفانا ترا كوبي أرا تين arra namni tokko faaratti dabdaabee isaa dubbisu deemne maqaan isaa Fahmii Adam Jaama magaalaa Dirree Dhawaatti dhalatee guddate gandiin amma keessa jiraadhu maxxaliyaadha garuu namni nanxaliyaa tana ergeef Xuqaa'aati akka jee bareedduu too maqaa kee gaafaa waamu keessa kootu nagaa qaba waa'ee kee buuseen baaseen ganamaaf galgala lallabaa teessoo onnee kootii walakkaa siidaa jaalalaa siif dhaabee konkolaataa jaalalaa keetii yeroo hundumaahu yaabbee gaafaa waa'ee kee yaaduun mormaan na nyaatama suuraan kee halkaniif dhufee sumanatti fakkaata guyyaa si ilaalaa ooleen galgala dirqama ciisbuu koo haa baatu akkam godheen si dhiisaa jehe obboleessa keenya Fahmiin siif boqonnaa hin qabu otuu haalli kamuu dhufe ati anaaf badhaasa kooti siinin ka'ee lafaan dhufe garaan jaalalaa na seentee waan hundumaa caalaa kanaaf yeroo hundumaa karaan si ilaala sin jaaladha sin je'ee waadaa kee hin cabsu murtii dhiifama hin qabne onnee kootiin haa labsu. Namni kun akka ergaa kanatti ergatetti akka waan isaa fi jaalallee isaa jidduu xiqqoo illee taatu mufannaan jiruuti. Asumaanuu Xuqaa'a faamiin kee asitti ergaa jaalalaa siif ergee jira. Atilleen akka isaaf irraa beektee takka ammoo garaa laaftee fi akka nama takkaatti araaramtuu fi si gaafadha Xuqaa'a. Jaalala keef na cabaa jaalala keef na dhiiga yoo nama mararfadhee qofaan waadaa jaalalaa diigaa jaalala jechuun
jaalala hin qabu hiikaa biraa gaafaan dhabaaf qabu bareedduu kosumaan naa jira jehee faamii kenna dhiifama obboleessa kiyya gaatilleen anka dandeetii heetitti aatuqaa aadifama gaafachuu jirta obboleettii yaatilleen dhiifama godhiif siin jenna asumaanuu namni ergaa sana nutti ergee maqaa isaallee himuun barbaanne maqaa nama xaliyaan itti ergamtullee himuun barbaanne ootuqaa aadaa kaanilleen ta xaliyaan itti ergamte naatuqaa aadaa akkiji habiibtii too yaa madda jaalalaa naaf hayyamtaa haadha jaalalaa waa'ee kee jalqabnaan jechoonni ofiin hiraara badhaasa onneetiyyaa faaya jiruutiyyaa maashaallah buhaarsituu jiruutiyyaa intala warra mootii kabajamtuu shannii Faaximaa Nabii Allahu akbar kana qawween kabajamtuu warra mootii Faaximaa Nabii hedduun siyaadii barii qalbiin hasoo haadii bakkuma jirtutti si haageessu ergaanii qubee tarreesseetiin si faarsa addaanii yaa bashaasha namaa maaliif na callistaa narraa fagoo jirtus halaalaa maqaan kee sirrinnaa wallaalus bakka ati jirtu biyya Yaman tahus shakkii takkan qabu bakka yaade si gahu maashaallah bahara asbaatulle si jalaana fuja ittifuufi takkaas hin dagannee hoggoyyuu bakkaan baateen siin ga'ee haa gammadu ergaan kiyya kunii mee takkaan dhufaa ganda dhaloota keeti habiibtiitiyya lafa seenaati dirree dhawaa magaalaa baha biiftuuti mootii magaalota dirree dhawaa banaa magaalaaf sabaaf salmoota handura afran qalloo madda qaroominaati ijaa kottaa dirree deemna habiibtiitiyyaa jira achitti barbaannaa madda sabboonummaa tan hunduma caaltu sumaatu keessummaa magaalaa jaalalaa fakkeenya arjummaa magaalaa guddittii teessoo afran qalloo biyya Ali Birraa diidaa raa'ee balloo habiibtiitiyya qofaan keessatti argadha bakki narraa jirtus magaalaa Yaman taatu yaa habiibtiitiyya ani sumaan yaada jehee obboleessi keenya kun ootuqaa maashaallah galatoomin jaa obboleessi keenya maaliif waan bareedaa dalagee waan bareedaa hojjete maaliif deebi'ee onoon itti dhalallee nuuf faarsu akkasii miidhagsee qaadhimaa qofaa miti magaalaa guddittii afran qallootillee faarsuu keetiif galatoomi jechaa asumaan gaa sagantaa teenyatte itti aantu dabarra. Namni sagantaa tana ergee sadaffaa irratti obboleessa keenya Aadam Sharaf jee bakkeen an jiraadhu magaalaa Harar. Namni nan xaliyaa tana ergeef ibsituu abbaa isii doon barbaanne ibsituu jeha. Ni beeyti ibsituun. Ibsituu as keessaan oslaal. Ni beeytaa siif Darabiyaa. Suudii jirti. Hayi warri suudii maa salfiin nu jala jiraniimi. Daawwattoota kiyya naayaama bakka isin jirtutti ibsituu. Bakka jirtu awwaadu yassee mata duree walaloo kiyyaa akki jee Aadam Sharaf uumamaan ogummaa jaalalaa badhaafamtee jee ibsituun. Ogummaa jaalalaa madda wallaanantee eessaaniin ol jedhaa otoo na sakaaltee manaan itti galuu mukaan ijaaramee hirriibaaf gadi ciisee yaada keen qabame xiqqoo akkaan rafeen abjuun dararamee hayya sagalee ol kaaseen al tokko si waame poolisii jaalalaan marfamee qabame waanan si jaaladheef hidhattiin galfame hidhaarraa Siyaabaasu. Suleenyu seete isumaa hidhamee hidhaarraa nuubaa si gaafaleessa kennaa ibsituu Ibsituu ni dhageessa. Hidhaarraa baasii hidhaarraa baasii siin jenna kunoo akkanatti si jechuu jira. Waanin si jaaladheef hidhattiin galfamee hidhaa keessatti illee waa'ee keen jeeqame doktorri na yaaluuf natti jijjiirame onnee koo keessatti si qofaa argame. maashaallah hidhaa bira kuttee qonnee isaa keessatti illee mana jaarratte. Torri gisee yaalillee raajiin suuraa ibsituu kaasee jechuudha. Ibsituu dafi laa maa baati hin bahin mana jaarradhu ammoo dafi bilbiliif.
maatiin illee galatoom yaada kanaan ofiduu kenna warra halaala akkamitti dhiiroo akka aalamni jaalalatii yanaa beekutti ibsadhaa jehee gizee hunda rakkatuuf firmaata taate garuu akka keetiitti akka deengadda obboleetii teenya sirba sirbitee ofitti sirba takkanaa sirbii fi ibsituu xiyyaa fi jehee angaa dandeetii fi ogummaa sirbaallee hin qabu obboleessa yaada manarra fagoo jiruuf yoonni sirba jehee yaade sirba Farahaan Baddeessaa Hajau teessumtee gabarooti tiyya Harargeedha fageenyaan hin dangeeffamtu jaalalti dhugaadha yoom waliin goote baratitiyyumaa yoommu kan bira si goote san jarra keetuma ergaan si jaalle ergana jaalatte onnee wal harkaa ergana qubatte kufoon jaalala naan dura dhaabbatte sammuu na jeyte haamila na tuyte obboleessa kiyyeegaa tanaa achi hin beeku. Niga maalif arraa Najwaaf Bilqiisaan xarafa isinii qabatanii dhufan ogeessa jaalalaati illattuu Afaan Baddeessaa beeytanii inshallah daawwattoota firoottoota keenya gaa sagantaan teenya akkuma itti fuftee jirra. Kanaafuu inshallah ta'ala waraqaan arragaa takkaa lamaa miti. Sagantaa duraarraa namni bareedii yeroo kana waraqaan akkana laal. Hanqa quuftanitti waan adda addaa waan raajii isin ta'u waan biriidhaa qabannee dhufne. Kanaafuu akka nufaana turtan asumaan isin dhaamna.